The Democratic Republic of Congo biyya seenaa dinqisiisaa qabdu biyyoota qabeenya diinagdee guddinaa fi badhaadhinaan sadarkaa jalqabaarra jiranii osoo yaannee kan dursee gara sammuu keenyaa dhufu Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa ta'umsaa shakkii hin qabu. Osoo namni tokko dhufee biyyi qabeenyaa sadarkaa tokkoffaarra jirtu eenyu jedhee nu gaafate hundumti keenyayyuu Ameerikaa jennee deebisna. Maarree kun gaaffii maal qabaree jettu ta'a. Anis homaa gaaffii hin qabu. Akkuma isin jettan ulaagaa sadarkaa kanaaf barbaachisu guutuun Ameerikaan biyya soorettii addunyaa kanaati jedheen deebisa. Gaaffii yoo ka'e kan dursee gara sammuu keenyaa dhufu Ameerikaa itti aansuunis Awurooppaa fi Chaayinaa yookaan Jaappaan ta'a. Dogongorreellee sadarkaa kanarratti ardii Afrikaa hin yaadannu. Dhugaan jiru garuu faallaa kanaati. Jaalannus jibbinus amannus amanuu baannus biyyi soorettiin addunyaa kanaa asuma walakkaa ardii Afrikaatti kan argamtu Democratic Republic of Congoodha. Yeroo kana dhageessan baay'ee rifatu ta'a yookaanis qoosaa isinitti fakkaachuu danda'a. Qabeenya uumamaan addunyaa kanarraa Kongoodhaan kan qixxaatu akka hin jirre qorannoowwan dhibbaan lakkaa'aman kan dhaabbatoota garaagaraan taasifaman ni mirkaneessu. BBC'n waa'ee biyya kanaatiif gabaasa hojjeteen The Democratic Republic of the Congo, the richest country on the earth jedhee kaa'ee. Maalumatu biyyittii kana akkasii waamsise jettanii yaaddu ta'a. Anis deebisaa gaggabaabseen akka armaan gadiitti kaa'aa na waliin tura. Ameerikaan GDP yookaan qabeenya waliigalaa biyyattii maallaqaan yoo tilmaamu doolaara tiriliyoona 22 addunyaarraa tokkoffaadha. Democratic Republic of Congo ammoo qabeenya uumamaa ishee osoo gara maallaqaatti deebisnee doolaara Ameerikaa tiriliyoona 24 olitti tilmaamama. Konkolaataawwan fe'umsaa hanga konkolaataawwan sochii mimmiidhagootti doqdoqqee hanga saayikilii miila lamaatti Kongo malee ni jiraatu jedhanii yaaduun gowwummaadha. Bishaan daangaa hin qabne biyyoo gabbataa midhaan irraa hammaarame hin dhumne galteen gommaa konkolaataa oomishuuf oolu. Kooltaniin bilbila harkaa bilbila taasise. Yuuraaneemiin atoomiik boombii fi niwukilar boombii dhugoomse. Koppariin ayiraniin pilaatiiniyamiin koobaltiin warqiin daayimandiin qabeenyi uumamaa gati jabeeyyii ta'an kun hunduu harki caalaan isaanii Koongoo keessatti argamu. Maal kana qofaree dacheen Koongoo gaazii uumamaa kiiyubik fiitii tiriliyoona 3.2 garaa keessatti qabatee jira. Gommaan konkolaataa kan inni irraa oomishamu mukarraati. Mukti gommaa konkolaataa oomishuuf oolu kun ammoo harki caalaansaa biyyattii keessatti argama. Barnoota hiistirii irratti waa'ee atoomiik boombii barannee keessa darbine. Waraana addunyaa tokkoffaa irratti atoomiik boombiin hojjetame tajaajila irra oole. Kan inni irraa tolfame yuuraaneemii biyya Koongoo irraa fudhatameeni. Waraana addunyaa lammaffaa irrattis niwukilar boombiin Hirooshimaa fi Naagaasakiitti darbatamuun godaannisa hin dabarre kaawwatee darbe yuuraaneemii Koongootiin oomishame ture. Bilbiloonni harkaa yookaan taableetiin yookaanis laaptooppiin amma ittiin fayyadamaa jirtan kooltanii Koongoo malee abjuu ta'anii hafu ture. Konkolaataan, bilbilli, laaptooppiin, kaameraan akkasumas meeshaaleen elektirooniksii hedduun isaanii kutaa taantaalam kaappaasitar yookaan kaappaastarii malee hin socho'anii. Kaappaastariin kunis kan inni irraa oomishamu kooltanii irraati. Kooltanii addunyaa kanaa harka 80 ammoo Koongoo keessatti argama. Addunyaa kanaaf guutuun parsantii 20 ishee hafte kana qaba jechaadha. Kana biyyoota addunyaa hundaaf yoo hirree hin jirurra hin caalu. Ibsaan elektiriikii addunyaa kanaaf ifaa fi humna industirii ta'e. Dabalataanis mana dhuunfaa keenya hanga daandiiwwanitti miidhagina kennu kan inni diriirfamu shiboo elektiriikaa kooppariirraa oomishamuuni. Bilbiloonni, televezyiiniin, jenereetarri, konkolaataan, raadiyoon koopparii malee hiika hin qabanii. Shiboo maramee meeshaa elektirooniksii keessa kaa'amu osoo hin argii hin haftanii. Kuni hunduu kan dhugoome qabeenya koopparii Koongootiini. Koongoon bara 2020 keessa qofa koopparii toonii miiliyoona 1.4 oomishuun Afrikaarraa tokkoffaa addunyaarraa immoo sadarkaa 3ffaa irratti argamti. Warqiinis garaa dachee Koongoo keessatti akkuma cirrachaa dhangala'ee argama. Waggaatti toonii 14 hanga 20tti biyyattii keessaa walitti qabamuun gabaa Awurooppaatiif gatii bushaan dhiyaata. Qarshiitti yoo deebisne waggaatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 543 hanga miiliyoona 812 jechuudha.
Kana qofaa miti Kongoon qabeenya daamandiin Raashiyaa fi Bootswaanaatti aanuun addunyaarraa sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Barreeffama liitiyam ayoon jedhu baatirii bilbila keessanii yookaan laaptooppii keessanii irraa hin dhabdanii. Baatiriin bilbilaas haa ta'u laaptooppii koobaltii irraa oomishama. Koobaltii kun addunyaarraa harka 3 keessaa harki 2 kan Kongooti. Gara parsantiitti yoo deebisne Kongoon koobaltii parsantii 70 qabattee jirti. Egaan daawwattoota keenya Apple yookaan Microsoft, Tesla yookaan Toyota kaampaaniiwwan bebbeekamoo addunyaa kanaa duuba qabeenya Kongoo isa humnaan saamamee fi dhiiga lammiilee Kongoo isa dabaan dhangala'eetu jira. Kongoon qabeenya hanga kana baattee jireenyi lammiilee ishee akkamii dinagdeen biyyattii maal fakkaataan gaaffii ka'uu maludha. Dhugaan jirus kana qabeenyi biyyattii fi lammiileen ishee waan wal argan hin fakkaatu. Kongoon qabeenya uumamaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona 24 walitti tilmaamamu biyyoo gabbataa square kiiloomeetirii 106,270 gaazii uumamaa kiiyuubik fiitii tiriliyoona 3.2 biyyi qabdu kun lammiileen ishee parsantii 63 ol jireenya hiyyummaa sarara hiyyummaan gadi jiraatu. Sababni isaas daldala garbaa, kolonii, jeequmsa siyaasaa, diinota qabeenyumti ishee itti bitedha. Jaarraa 15ffaa keessa Poorchugaal Kongoo maadheffachuun daldala garbaa gita hin qabne raawwachaa turte. Kanas kan goote mootii biyyattii King Afonso tokkoffaa waliin walii galuun ture. Mootichi erga du'es daldalli garbaa hin dhaabanne ture. Maqaasaa gara Atlantic Slave Tradeetti jijjiirrachuun bara 1500 hanga bara 1850tti itti fufee. Kanaanis lammiileen biyyattii miiliyoona 4 ol ta'an sukkaara oomishuuf ulfina ilma namaatiif maluun gaditti akka meeshaatti fe'amuun Ameerikaa fi Biraaziilitti gurguramanii. Inumaayyuu bara 1780 keessa fedhiin Ameerikaan daldala garbaatiif qabdu akka malee dabaluun dhalli namaa akka shaqaxaatti walirra tuulamuun fe'ame. Kanaan si gahaa hin jenneeni Beeljiyeem ammoo qooda ishee bara 1885 hanga 1960tti maqaa garaa garaa itti kennuun Kongoo koloneeffatte. Takka Kongoo Free State, takka immoo sirmaayyuu Kongoon kan kooti jechuuf Beeljiyeem Kongoo jechuun akka feetetti hanga feete bitte. Egaa yeroo kanatti duuti, buqqa'uun, hidhaan, dararaa fi hiraarsuun saamichi daangaa hin qabu ture. Waraanni biyyattiirraa hanga har'aatti addaan hin jenne. Waraanni waliinii Ruwaandaa Kongoos akka malee miidhee ture. First Congo War bara 1996 hanga 1997tti, Second Congo War bara 1998 hanga 2003tti itti wal furuun biyyattii lafa dhiigaa taasisanii humnoonni hidhatanii bosona biyyattii maadheffatan hedduunis qabeenya uumamaa qotanii gatii bishaan gurguraa, gatii qaaliin ammoo qawwee fi rasaasa bitanii wal ajjeesuu aadeffatanii biyyoonni lixaas ajandaa lolaa qopheessuun isa hin hidhanne hidhachiisaa obbolaa wal fichisiisuun gidduu kanaan qabeenya biyyattii harka 3 itti darbanii hammaarrachaa oolu. Tasuma biyyattii keessa nagaan akka jiraatu hin fedhanii sabni ishee walii galee biyyattii irratti nagaan buunaan hulaan ittiin qabeenya kana saaman waan dhiphatuuf halkanii fi guyyaa biyyattii irraa nagaa balleessuuf hojjetu. Bara 1960 kaasee Kongoon biyya of dandeesse taatee kolonii irraa bilisa baatee ergasiis mootiin abbaa irree hedduun irratti wal furuun dhiiga lammiilee isaanii dhangalaasanii qabeenya biyyattii saamsisuus itti wal furanii. Mobutu Sese Seko mootii biyyattii maqaa ishee Democratic Republic of Congo irraa gara Democratic Republic of Zairetti jijjiira kaasee hanga Joseph Kabilaatti mootummaa ce'umsaa hanga pireezidaantii Tshisekediitti waraanni biyyattii irraa hin caamne duuti lammiilees addaan hin cinne. Kongo keessatti lubbuun namaa hanga lubbuu sareeyyuu kabajaa dhabdee reeffa arganii rifachuun daa'ima beelaan gogdee arganii oo'uun dubartootaa fi shamarran humnaan gudeedaman arganii nahanii saalfachuun biyyattii irraa erga fakkaate bubbuleera. Akkasiin biyyi qabeenya uumamaan badhaate lammiilee ishee qofaaf miti qabeenya addunyaaf gahu baatte Kongoon lammiilee ishee beelaan, waraanaan, hiyyumaan, dararaa fiidhaan adabaa jiraatti. Kun ni jijjiiramamoo akkasumaan hafaan gaaffiidha. The Democratic Republic of Congo, the richest country on the earth. Qabeenya daangaa hin qabne, hiyyumaa fi beela daangaa hin qabne Kongo.
Nutis sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabnaa. Viidiyoo biraan bor walitti deebinaa. Hangasitti nagaan nuuf turaa jechaa chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jennaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan qofa like godhaa, yoo jaallattan qofas share godhaa. Horaa bulaa deebanaa. Ani Roobaa.